Yooyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birgoo Jaalatii. Egaa akkuma kana dura yeroo garaagaraa mata duree garaagaraa irratti waa'ee fayyaa viidiyoo garaagaraa hojjechaa turuun kiyya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatanaan har'as immoo akkuma mata duree irratti argitan kana mata duree baay'ee barbaachisaa ta'ee fi namni baay'een baruudhaaf fedhii qabu akkasumas immoo nu gaafachaallee turan irratti qabadhee dhufeen jira. Innis maalidhaa? Namoonni wal fuudhan yookaan immoo gaa'elaatti galanii gara gaa'elaatti seenuudhaan dura yookaan immoo wal qunnamtii saalaa raawwachuudhaan dura qorannoowwan isaan godhuu qaban barbaachisoo ta'an qorannoowwan 5 tokkoon isinitti himuu dhufe. Kanaaf isinis warri YouTube channel keenyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan anaa dhufanne YouTube channel keenya subscribe godhaa maatii nu ta'a. Warri immoo duraa YouTube channel keenyaaf maatii taatan viidiyoo keenya like godhaa jalqabaa. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aatti isin dabarsaa nu wajjin tura. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraa namoonni gara gaa'elaatti yeroo deemanii qorannoon isaan taasisanii yeroo baay'ee maalinni qorannoon irratti xiyyeeffatu qorannoo tokko qofa. Innis maalidhaa? Qorannoo HIV/AIDS duwwaadha jechuudha. Qorannoo HIV/AIDS duwwaa namoonni yeroo taasisan argina jechuudha. Innaa mana alaattirree yeroo baay'ee koppiliin yoo dhufanii qorannoo HIV qofa taasisanii deemu jechuudha. Haa ta'utii garuu qorannoo HIV taasisuu qofti gahaa miti jechuudha. Namni gara gaa'elaatti deemu tokko qorannoo HIV qofa taasisuu hin qabu jechuudha. Kanaaf qorannoowwan ijoo ta'an 5 kanas isinitti muufan jira. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Ammas irra deebinee warri mana keenya haaraa taatan welcome jenneerra. Egaa qorannoowwan kun maaliif barbaachise? Jalqaba irratti barbaachisummaan qorannoowwan kanaa tokkoffaa dhukkuboota daddarboo ta'an ittisuudhaa fi dhukkuboota daddarboo ta'an ittisuudhaaf walirraa yookaan immoo ofirraa ittisuudhaaf jechuudha dhukkuboota daddarboo ta'an. Lammaffaa dhukkuboonni daddarboon kun daa'imatti illee ni darbu jechuudha. Haadharraa gara daa'imaatti illee darbuu waan danda'aniif dursamee ittifamuu qaba jechuudha. Kanaafidha irra caalaa kan qorannoo kana taasisuu barbaachisee malee namoonni akka wal dhiisaniif miti jechuudha. Namoonni akka wal dhiisan yookaan immoo qorannoon sun yoo negatiiv yookaan pozitiiv ta'e qorannoo isaa irratti hundaa'aniiti miti jechuudha. Namoonni dursanii yoo walii galan waan kana akka dabalataatti malee nu rekommandeeshinii akkasiin keenyu jechuudha. Nuti akka ogummaatti maal gochuu qabu koppiliin kun jedhu isaan irratti malee akka kiraateriyaatitti yookaan immoo akka kiraateriyaatti wal fuudhanii fi ittiin adda ba'aniitiif miti jechuudha. Kanaaf akkuma namni beeku qorannoo tokkoffaan qorannoon yeroo gaa'elaan dura godhamu keessaa inni ijoo fi namni baay'een beeku qorannoo HIV/AIDS jechuudha. Qorannoo HIV/AIDS namni kamiyyuu isa kana ni beeka. Ni taasisas. Haa ta'utii garuu wanti namni baay'een hubannoo isaan qabne ammas qorannoon HIV/AIDS namni tokko har'a HIV/AIDS ilaalamee negatiiv yoo jedhame ji'oota 3 kana asitti wanti beekamu jiru jechuudha. Inni sun moor kan agarsiisu biyya keenyatti baay'inaan antiboodiidha kan fayyadamnu. Antiboodii sun immoo ji'a 3 duraa ta'an inni agarsiisu. Haga ji'a 3 irraa agarsiisa. Ji'a 3 hanga har'aa kun immoo window period jedhama waan ta'eef hin mul'atu jechuudha. Kanaaf qorannoon bakka garaagaraatti qorannoon HIV namni taasisu kan ji'a 3 duraati jechuudha. Kan ji'a 3 asii wanti beekamu hin jiru jechuudha. Kanaaf qorannoon sun maali? Qorannoo HIV/AIDS tokkoffaan. Lammaffaan qorannoo hepatitis B. Qorannoo hepatitis B. Egaa hepatitis B dhukkuboota daddarboo keessaa isa tokkodha. Hepatitis B kun sababa infekshinii vaayirasii turuu gosa hepatitis B jedhamu kan inni dhufu ta'u namarraa gara namaattidha kan inni daddarbu jechuudha. Egaa dhukkubni kun karaadhuma HIV darbuun darbaa jechuudha. Karaadhuma HIV darbuun darbaa jechuudha. Kanaaf namni gaa'elatti deemu kun isa kanaaf irra ilaalamuu qaba. Yoo negatiive ta'e weel. Yoo immoo jara lamaan keessaa namni tokko pozitiive ta'e tokko negatiive ta'e namichi negatiive ta'e sun vaaksiinii fudhata jechuudha. Talaalli isaa fudhata akka isatti hin dabarre jechuudha. Hundi hin daddarbu hepatitis B hundi hin daddarbu kan hin daddarbine jira kan daddarbu jira. Inni yaa garuu as general namni sun namni negatiive ta'e yookaan immoo namni dhukkubicha ofirraa hin qabne sun vaaksiinii fudhata jechuudha. Vaaksiinii fudhata. Inni sun immoo inni hepatitis B qabu sun immoo hordoffiidhuma godha jechuudha.
Inni biraan hepatitis B wal qabatee jiru dubartiin walitti erga dhufanii ulfoofteerree qorichi daa'ima saniif kennamu illee jira jechuudha. Daa'imti sun akkuma dhalatteen qorichi daa'ima saniif kennamu hin jiru jechuudha. Inni jira jechuudha. Akka dhukkubni kun kara daa'ima saniitti hin dabarree jechuudha. Kanaaf qorannoo lammaffaan qorannoo hepatitis B jechuudha. Qorannoo sadaffaan qorannoo hepatitis C virus. Akkuma beekamu dhukkubni hepatitis C virusii kunis dhukkuba daddarbaadha. Dhukkuba daddarbaa waan ta'eef koppiliin sun wal fuudhuun dura dhukkuba hepatitis C kanaafis ni ilaalamu jechuudha. Hepatitis C yeroo ammaa sammuu tiriitabilii jedhama waan ta'eef tarii yoo ilaalamanii namni qabu sun dursee illee yaalamuu danda'a jechuudha. Dursee illee yaalamuu danda'a jechuudha. Arfaffaan dhukkuba fanxooti. Dhukkuba fanxoo yookaan immoo sifilis kan jedhamudha. Dhukkuba fanxoo namni qaburree durseetu yaalamuu barbaachisaa jechuudha. Yoo qabaate yaalamee erga qulqullaa'ee booda walitti dhufuu danda'u jechuudha. Shanaffaan fi kan dhumaa kan ani har'aaf qabadhee dhufee gosa dhiigaa yookaan immoo gartuu dhiigaati. Gartuun dhiigaa nama wal fuudhuu namni wal fuudhaaf gartuun dhiigaa akka kiraateriyaatti miti. Akka ulaagaatti hin ilaalamu. Haa ta'uti garuu gartuun dhiigaa ilaalamee yoo ilaalamee barame gaariidha. Maaliifin especially waa'een gartuu dhiigaa kan inni konsarnii ta'u yoo gartuun dhiigaa haadha manaa sanii yookaan dubartii sanii O- yoo ta'e irra caalaa jechuudha. Gartuun dhiigaa dubartii sanii O- yoo ta'e especially immoo kan abbaa manaa sanii RH positive yoo ta'e carraan daa'imti sun positive ta'uu jiraatetu daa'ima xaanuu irratti rakkoon uumamuu waan danda'uuf yeroo hundaa dubartiin gosti dhiigaa O- ta'e sun qoricha ishii fudhattu jira jechuudha. Qoricha ishiin fudhattutu jira waan ta'eef gartuu dhiigaa kana dursamee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Sanaafidha malee hikimnaadhaaf malee gartuu dhiigaa irratti hundaa'ee namni akka haadha manaa filatu miti. Gartuu dhiigaa irratti hundaa'ee akka haadha manaa filatuuf osoo hin taane gartuu dhiigaa sanii wal qabatee hikimnaan jiru akka dursamee itti qophaa'uuf jechuudha. Maaliif ispeeshaalii wanti isaa kostiidha. Qoricha amma yeroo gosa gartuu dhiigaa O- kana yoo garaatti baatte daa'ima sanii qorichi kennamu haadha sanii qorichi kennamu antaayidii yookaan immoo roogaaminii jedhamu yeroo tokko mana yaalaa baay'eerraan argamu gatiin isaa irra ol ka'aadha. Kanaaf jecha dursamee itti qophaa'uu waan barbaachisuu fi isa kanallee ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kanallee ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa jara kana kan ilaalamuun hikimnaadhaaf yaalaaf booddeessuun akka namoonni sun caalatti miidhaa biraarra hin geenyedhaaf malee asirratti akka ulaagaa haadha manaa yookaan abbaa manaa itti filatanii miti. Isa san murtee jara saniiti. Inni murtee jara saniiti. Fakkeenyaaf dubartiin tokkoof dhiirri tokko dhufanii ilaalamanii wal fuudhuudhaaf jiru. Inni tokko HIV qabaate isheen tokko HIV hin qabaanne. Nuti kan gorsinu wanti gorsinu ni jira akka ogeessatti. Jara kanaan wali fuudhinaa hin jennu wanti gorsinu wanti kaawunsil goonu hin jira. Waan kana kan murteessu isaani. Garuu kan godhamu nuti akka ogeessatti akkamtu ta'uu qaba miidhaa kanaan dhufu hir'isuudhaaf akkamtu ta'uu qaba kan jedhu sana irratti kan nuti hojjennu malee akka ulaagaa wal fuudhuu fi wal fuudhuu dhiisuu yookaan immoo akka kiraateriyaa haadha manaa yookaan abbaa manaa itti filataniiti itti muti jechuudha. Akkasitti yaadamuu qabu. Egaa akkasii I think nawwattan jedhee yaada. Kanaaf har'a kanumaan qabadhee dhufee I think viidiyoo kana waan baay'ee bartan jedhee yaada. Yommuu jaallattan viidiyoo keenya like godhaa. Dabalataanis odeeffannoo fayyaa garaagaraa argachuu barbaadan karaa fuula TikTokii Dr. Boo Caalaa akkasumas immoo karaa Telegiraamii wiirtuu Kiliinik jedhuu fi fuula Feesbuukii Dr. Boo Caalaa jedhuun barnoota biraas argachuu dandeessu. Mata duree har'a qabadhee dhufee asuma irratti xumuraa baay'ata.